زيتي رنكو أسيد رنكو مال رنكو مال فين رنك مال نفيد مال ناقود مال نساقود irratti baanee zayitii dhiirarratti naquutti eegalle safuu jechaa jirra safuu jechaarra kunoo keessa keenya kanaaf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا كولانيتو وان سبسكرايب لا شير نوغوتاني غلطوما نسنينجا أرانتنا دامسة إكاتو كو دامسة دبرتي راهانكي قبلني سنينجاني أكس مامي أشما أركفوني جرا داوتوتا كولانيتو بوندا كيسان اندوما سنجالنا سنكبنيا أكم جرتو بكا جرتن اندوماتو نغين سني آبايتو هرمو واي مالي قبطة دياتيو جرتن كولانيتو بين واي دبرتي kanaafuu dubartii jechuun akka aadaa oromootitti bu'uura jireenyaa utubaa jireenyaa jedhamtee beekamti. Nu kan beeknu akkas dubartii jechuun kan aadaa safuu ofii beektee jiraattudha. Inni hundumtuu afeet har'a sirumaan dirree irratti baanee zayitii dhiirarratti naquutti eegalle safuu jechaa jirra safuu jechaarra kunoo keessa keenya. Kanaaf warri akkana gootan hundi keessan dhugaan isinin jedha please isinitti dhagaamu ilmoo dhiira rabbiin illeedha jaarsa keetiif gadi jedhii jiraadhu jedha akka matsaafni qulqulluun jedhutti jaarsa keetiif gadi jedhii bulii akkasumattis immoo akka keessaniittis akka musliimaatittis rabbiin jaartii afur isinii halal godhee kanaaf deemtanii ilmoo dhiiratirratti zayitii naquu jechuun baay'ee qaanii safuu jenna kaa irra deebinee waan nurraa hin eeggamne waan busaa waan qaanyii waan hin dhagaamne kana dhagahuu keenyaaf dubartoonni addunyaa kanarra hin guutuun baay'ee gaddinee jirra. Ilmoon dubartii akkanatti dogoggora akkanaa raawwachuu ishiitiif nu waggaa meeqan dura asiidii ilmoo dubartii irratti naquu isaatiif baay'ee gaddinee amma immoo dubartumarraa numarraa ani waan kana baay'ee itti qaaneera dhugaan isinin jedha dubartiidha ofiin jechuullee qaanaan jira garuu warreen kun tuni dogoggorte darbeera kan ganna darbeef mana ni ijaaranii jedhe Oromoon kanaafuu kan ishii darbeera kanaan booda ijoolleen dubaraa please fakkeenya gaarii gorsa gaarii nama tokko jaalanne nu waliin jiraachuu hin jaalanne ilmoo Oromooti obboleessa kiyya dhiirri abbaa kiyya jaarsa kiyya maaliif zayita irratti naqa karaa nagaa obboleessa waanan qabu nikaa kiyya san yookiin haqdii qabnu san walii galtee laayisansii qabnu san jechuudha akka keenyatti laayisansii jedhama laayisansii qabnu san addaan hiikkanne waan qabnu addaan hiranne yoo na dhawwates rabbitti hafee dhiisee ba'a malee dirree irratti ba'ee zayitiitti naquu qoricha laachuu fi Isa ijoollee rabbiin keenya kunoo kanaaf nutti dheekkamaa jira ilmoon dubartii dhiiras kabajaa hin jiru maatii keenyaafis biyyaafis saba keenyaafis gosa keenyaafis safuu isiniin jedheera kanaaf kaamee kuulanii waan qabduttaa dabaltu waan hafe immoo dhumarran isinitti deebi'a. Akkasigaa daawwattoota kuulaniitu akkuma raayil isin jechaa jirtutti wanni anarraan tana dhaamsa dubartiirraa isin dabarsuuf dhufe dhalaan biyya ormaa jirtu hedduu takka nama gaddisiistan maaliif jennaan ilma dhiiraa tokko wajjin jiraatte eega wajjin jiraattetti hanqa rabbi wajjisu jiraachise hanqa bishaanii fi midhaan kee wajji jiru wajji jiraatte eega wajji jiraatte siin taane isa san dhiisii deema maaliif jennaan isarratti zeetana hidhee isarratti isa ajjeestee isarratti waa darbitee isa ajjeesuun sun maal si fayyada ati sifiifis if xiqqeessite isaas xiqqeessite faayidaan ta'e jireenyi kan jiru sagaliitu haadha duuba rafaa itti Oromoon saniifuu ilma dhiiraa yoo isa dhiiste deemte ka isaa olii malee ka isaa gadiin harkattuun siin jaayaan tala Oromoo maaliif jennaan isa kana gubdee arraan tana atis qoccaa'imuun kee hin oolamu isinninis arraan tana gubatee akkana ta'uun hin oolamu sheenaan sirraan baatu jechuudha saniifuu wanni isiniin jiru ilmaan Oromoo yoommoo ifa garta yoommoo if gorsitan isin yoomaan sammuun teessan tun banamti maal taatan sammuun teessan banaa qaceellotti if laala if daawwadda eessa jirra jaa if laalaan isiniin jaan akka kiyyatti nama tokko jaaladde yoo naate wajjin hin jiraadda yoo naan ta'e obboleessa kiyya atis jiraaddu anis hin jiraadda maaliif jennaan dachiin tun naaf banaadha dachiin gurguddoon tun maaliif banamte jennaan naaf ta'e wajjin jiraadde hanga rabbii wajjin jiraase wajjin jiraadde naaf hin taane obboleessa kiyya nagee ejjeetiin dhiisee deema
zeetii irra naqu asiida irra naqu maal irra naqu maaliifin irra naqa maal na fayyada maal naa godha maaliin isaa godha jechuun wanni isaa godhu hin jiru booda mana hidhaa seenee qixaaxamu inni sanis dhukkubsatee qixaaxamu inni sanis du'ee booda yoon du'ees isa akkas godhuudhaaf irraa hin gaafatamaa jechuun gaafiin booda na gaafatamuun koo hin oolamu jechuun isa ajjeesee jechuun jalatti isin oolamu qixaaxamu gubbatti isin oolamu maaliifin qixaaxama duniyaa irratti waan hin qixaaxamu hin feeneef jecha yaabboleeyyan kiyya qixaaxa firraa dhiisaa wanni nan isin dhaamu akka dhalummaatti akka dhalummaa xiyyaatti jechuun wanni isin dhaamu nama tokko jaalatte wajjin jiraatte eega siif hin taane nama san dhiisii deemiin siin jaangorsi dhiisii deem malee zeetarra naqu asiidarra naqu inuma hin yaadin nama kaayyoo qabu boruuf fuuldura keetiif yaadi kaayyoon ta'e fuuldura keetiif yaadi musharra qofa isaa hojii jiraachuu hinaaffaas dhiisi hinaaffaa jechuun hinaaffaan waa'ee durraa dhufte ni beektaa hinaaffaa waa'ee durraa dhufte hinaaffaas waa xiqqishuma hinaafi hedduu hinaafte nama galaafatteefis galaafatta if ajjeesuu sin oolamtu jechuudha saniifuu if galaafachuurra nama galaafatteef galaafachuurra hinaafuun jaalalarraa ni hinaafa garuu hinaafee ifis ajjeesee isaas ajjeesuu osoo hin ta'in xiqqishumaan gumanii jiraami hanqa inni naa yaadu hin yaadam hanqa inni naa yaadne nin dhiise jechuudha akkasiin isin hinjaa yaa dubartii biyya ormaa biyya arabaa hundi jirtan biyya somaaleetis taanaan biyya hunda keessatti argamtan guutuun keessanuu if gorsaa dhaamsa kana wanni isin dabarsaa jiru akka if gorsitanii nama gorsitanii ifirraa ifeeyitaniif jechuudha biyya ambaa keessatti nama ajjeestanii ilmi dhiiraa obboleessa keetii jaarsa keetii abbaa keetii innis biyya ormaa keessa fadheetii miti dhalaan tun nama dogongorsiisti ni beeytanii waan nama dogongorsiistuuf jecha dhalaa tana itti siiqee innis yoo jaase hara biroo fudhachuu ni dandeessan yoo inni obboleetti qabaa fira qabaa nama qabaa hubattanii san hin hubanne nama fira isaa ta'ee itti haasa'uudhaaf ati hinaaftee onneen si buttee osoo hin hubanne isa kana waan takka godhuu dandeessa yoo hubanne wanni hundinuu hubannoo malee hin taatuun isin hin jaan hubaddaa osoo hubanne hin jarjarina maaliif osoo hubanne namni jarjaru hedduu halaxa hedduu keessa bu'a maaliif jennaan yoo hubatte wanni kun maaliif akkana ta'e jettee yoo isa gaafatte inni kun akkana jee keessa siibsa garuu osoo hin hubanne an obboleettii isaa ta'ee yoon bira dhaqee biyyarraa hin dhufaa jechuu obboleettii isaa bira ta'ee yoon bira siiqee isaa hojjaasoo jiraadde qiyyaan sukunsaarra maal godhu jira jeetumaan osoo hin hubanne ka'ee zeetarra naqan isaas goddeefis goddee jechuu anis mana hidhaa seenuu hin oolama innis gubatee xoolaqee akkas ta'uu hin oolamu booda sheenaan eenyutti hafte anis intala oromooti anatti hafte jechuu wanni keenya keessa wanni kanaa ni jira hin jiru ni jira raayel hin jiru wanni kana dubartii islaamaa dubartiin oromoo takka akka islaamaatti jechuu dhiiraaf dhala afur faqqateef hanga afuritti ni jira quraana keessa hafuudhu yoo qabeenya qabaatee isii san dandee afurii bishanii miti sagalillee wal jalaa hiikaa akka wanni itti ni jira wal jalaa hiikaa fuudhuun isin bira hin jirre malee nu bira ni jira saniifuu raayel atis gamanumaan waan qabdutti dabaladhu ta booda anaatu itti daansiidha gamanumaan hojjan immoo warreen dhiiraa dubartoota qofarratti har'a bu'uun keenya nuyi dubartiin qaama keenya dubartiin anuma jenneeti dhibban dubartii irratti bu'aa jiru asumaan dubartii qofaa mooti atillee dubarrii haadha keetii obboleettii keetii jaartii keetii kanaaf atillee yeroo deemtu tarkaanfachaa yoo deemte wayya malee warri dhiirati zim jettanii waan mantaanetti deemtanii dhalaalee laalatillee maal akka taaterree itti siqanii kaleessallee seenashii maal akka ta'e dhalaan tun kaleessa eessa oolti dhalaan tun kaleessa eenyu wajjiniin oolti dhalaan tun haasaa akkamii qabdi namni micayyoo tanarraa akkamitti haasaa intalli tun dhaabbata akkamii qabdi kaayyoo akkamii qabdi jechuu qabdi sinillee warri dhiiraa akkanumatti dubartii irratti bu'uun keenya sirriidha dubartiin nullee dubartii takkittiif jecha sammuun keenya gadi cabeera dhugaan isin jedha ilkaan keenyallee addaan banuu hin dandeenya har'a kana haasofnu kanaaf ka filiis ijoolleen dubaraa isa warri dhiiratis nu warri dhiiraa meeqatu nu gaafata nu fuudhuuf jaartii nu godhachuuf meeqatu way nu tumanii nu tumuus nurratti naquus hin danda'a garuu kalas intala oromooti na diddeedhet yookiin akkan na argee yeroo baay'ee jaalalli isaa ittiin daballeef yookiin immoo akka isa argee jaalalli isaa ittiin daballe yookiin adda fagaatanii jiraachuu malloonni akkana oduu jiran maaliif zayitii sirratti naquu deemnanu dhiira irratti kuni qaanyidha wanta kanaafuu baay'ee qaanyidha kan kanaan dura darbee garuu dubartoonni kanaan booda dhuftan waan hojjettaniif waan dalagdaniif waan dubbattaniif ejjennoo qabaachuu qabdu kanaafuu hordoftoonni kulaniitu hundi keessanuu bakka jirtan hundumatti nageenyi isiniif haa baay'atu arganneetu bifraaheltuu bi asuma share subscribe gochuu akka hin raaffanne amma kunoo ani xumureera bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu dubartoonni hundumtuu please isiniin jedheera warri
Koomenti barreessuu dandeessan. Koomenti barreessaa warreen kun immoo sheer walii godhaa kuni barumsa guddaadha. Diraamaa irraayyuu barumsa kanatu gaariidha. Kanaaf kulaniitu share, like, subscribe gochuudhaan kulanii baay'ee jajjabeessaadha. Kara kulaniitti isin dabarsaa ani xumureera gara namaanuu nagaatti. Egaa akkuma Raahel isin himtetti jechuu wanni kutee jirti taatee irra guddoodha jechuu jirti galaanni kutee takka hin deebi'u jechuu jirti ta godhamte taatee jirti kutee teerna ite sanis isii sanis rabbii haa qaceelchu rabbii akka isiin taatees gaa rabbumaa beeka madaa isiitis rabbumaa beeka beekuu hin dandeenyu maaliif akka irra nayite maaliif akka goote jechuu garuu isi sanis rabbi haa qaceelchu du'aayin godhaa fi ilmaan dhiiraatiifis maaliin gorsa kana ni beeytanii bikuma kanaan jechuu mush dhalaanis badduudha hin jiru dhiirtinis ifee gaa yaabboleeyyan kiyya wanni hubannoodhaan hin taane hin jirtu wal hubachiisaa wal beeksisaan isin hin jaa hubannoodhaan wanni kun akkanaafi akkanatti yaada mana kiyyaa booda akkanatti naarre dhalaan tun ayliin isii hanga harmirarra'u qalbiin isii rarraatii jaan qalbiin isii yaanni isii hedduu xiqqaadha waan hedduu xiqqaa taateef osoo nu banne jarjartee waa meeqa godhuu dandeessii jechuu saniifuu yaa ilma dhiiraa atis injaartii teetiif gorsa gurguddaa waan gurguddaa akka isiin hin mufanne yaa jaartiiti waan akkanaati saniifuu akkanatti hin mufanne namni kun obboleetiiti namni kun fira kiyya hubachiisi fuudhuu feenaa illee kara shariyaatti yaa jaartiiti irra fuudhuun fadhaatti na fuusisi jayiiti kara shariyaa fuudhiin siin jaa akka isiin mufachiisanitti isiinis akka isiin goddaanetti atis akka isiin goddaane jechuu yoo immoo calmeettee akkanuma zimbuloo osoo deemtuu dhiir dhalaa bira dhayxee maal jettee guyyaa takkaatis waan biroo sirra dhalaan tun waan biroo si goote namni aare waan godhu yoo hin beekuu jaan yeroo aartee isii waan takka si goote si jeeste takki waan feete si goote san ati lubbuu teetiin ta'ee dhabde jechuu isiinis isii dhabde waan feete goote jechuu yaa ilma dhiiraa atis gorsa kanaan sii kannaatis yaa dhalaa rabbi si haa qaceelchu anis dhalaadha akka mataa kiyyaatti waan hin boru godhu hin beeku garuu an akka fedhallee yoo ta'e ilma dhiiraa san dhiiseetiin deemu malee akkana hin godhu ilmi dhiiraa obboleessa kiyya nama kiyya saniifuu gorsa kanaan isinii kannaati assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isinin jaa like subscribe share godhaa hin dagatina gamanumaan baay'ee isinin jeetiin